Ayyooyyaa akkam jirtuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo adoolessa 29 bara 2022 isin dhageessisaa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii Elemooti. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti diina watwaachisaa jira. Haaluma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa Aanaa Waadaraa ganda Caloo iddoo addaa Lagaa Barraa jedhamutti adoolessa 27 bara 2022 tarkaanfii cimaa waraana garboonfataa PP kan maqaa sakattaatiin bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 18 battalumatti du'aayyoo geggeessu 20 ammoo madeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa Aanaa Waadaraa ganda Andoo Yaakinoo iddoo addaa Dibbee Badheesaa jedhamutti adoolessa 28 bara 2022 waraana PP kan maqaa sakattaatiin bobbaate irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 26 battalatti ajjeesee 30 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa Aanaa Doolaa Reeddee ganda Zambaabaa iddoo addaa Artee jedhamutti adoolessa 27 bara 2022 waraana garboonfataa PP kan maqaa sakattaatiin bobba'an irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 8 battalumatti du'aayyoo geggeessuu 6 ammoo madeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Orommiin ilmaan sabaa woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Lixaa keessa sossoo'u Cibraan Maddal Buudaa Aanaa Qarcaa ganda Gaalessaa Sokkee keessatti har'a ganama adoolessa 29 bara 2022 sa'a 11 irraa kaasuun hanga gabaasni kun qindaa'etti abiddatti gabbisuun loltoota bilisiginnaa hedduu ajjeesuun gariin madeessee jira. Gabaasa guutuu akka qindeeffanneen kan isiniin geenyu ta'a. Tarkaanfiin hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa 29 2022 isiniif dhiyeessaa Anni Moonaa Faayisaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboo diinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maanguddoon Oromoo haadha Oromoo jedhamuun beekamtu dhuunfaan qarshii 4,000 woboof arjoomanii jiru. Maanguddoon kun dhaamsa dhaammatteen ani umurii koo guutuu qabsoo kana irratti fixadhe bilisummaa arguuf osoo hawwuu dhaloota kanaan baate jechuun dhaloonni kunis qabsoo itti faajnee asiin geenye xumura itti gochuuf rarraaga irra geesse Oromoo keessa fi alaa woboo jabeeffadhaa jechuun dhaammatan. Sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee woboo ibsituu dukkanaa jedhu jalatti gurmaa'an marsaa jaaffaaf deeggarsa woboof taasisaniin qarshii 30,087 woboo qaqqabsiisanii jiru. Maandheen woboo ibsituu dukkanaa kun ibsa ejjennoo baafataniiru. Hanga Oromiyaan walaboomtee Oromoon bilisoomtutti deeggarsa woboof taasifnu dachaan itti fufna. Warreen burjaajii uumuun olola dharaa woboo irratti oofan tokkummaan dura dhaabbanna. Oromoo afaan qawweetiin cabe nagaan isaas kan dhufu afaan qawweetiin jechuun ibsa ejjennoo baafataniiru. Gareen tumsa woboo biyya Ayirlaandii woboo diinagdeen cimsuuf buusii dhaabbataa buusan qarshii impaayera Itiyoophiyaa 35,000 woboof gumaachaniiru. Gara fuula duraattis hanga aboon sirna abbaa irree Abiyyi Ahimadiin hoogganamu hundeen buqqisee bilisummaa uummata Oromoo gonfachiisutti bira dhaabbanna jechuun waadaa seenanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo maadheen gadab asaasaa jalatti gurmaa'an woboo diinagdeen jabeessuuf doolaara 525 woboof gumaachanii jiru. Gumaachi keenya hanga qabsoon aba'oo woboon godhu galma ga'utti kan itti fufu ta'uu waadaa galanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaa aba'oo woboo har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera.
Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Horaa bulaa deebanaa, injifannoon uummata Oromoof.